Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota sagantaa fatwaa afaan Oromoo. Hayyama Rabbiitiin sagantaa fatwaa, sagantaa fuudhaa fi heerumaa kutaa torbaffaadhaan walitti deebinee jirra. Gaafiin jalqabaa akkana jetti. Nama ajnabii tokko irraa horii fudhatuun ni danda'amaa? Tan jettu yoo taatu walballoomni gaafii tanaa. Nama ajnabii tokko irraa horii fudhatuun ni danda'amaa? Nama wayii ka wajjiin haasawan kan hiikaa irraa hin qabne horii irraa fudhatuun ni danda'amaa? Tan jettu yoo taatu. Deebiin gaafii tanaa. Yoo inni hadiyyaa siif fide irraa fudhachuun ni danda'ama. Of si jaalachiisuuf jecha yoo inni horii siif kenne horii irraa fudhachuun humaa hin qabu. Yoo sitti heeruma jettee intalti nama dhiiraa tokkoon yoo isiin ka akkasitti horii irraa nyaattu taate baallama kijibaa seentee ka heerumuu irraa dantaa hin qabne kan irraa yaada hin qabne horii isaa kijibaan yoo ka nyaatu taate karaa saniin haraama ta'a. Jidduu keessanitti hin nyaatin horii keessan karaa baaxilaatiin, karaa kijibaatiin, karaa sobaatiin, karaa kiyaannaatiin hin nyaatinaa jedha Rabbiin subhaana wa ta'aalaa. Yoo namni ajnabii tokko hadiyyaa fideef hadiyyaan sun ka isii hin fattanne yoo taate, ka karaa zinaa hin baane yoo taate, ka innillee tikfamaa, ka isiinillee tikfamtuu, ka yaada gaarii karaa hadiyyaatiin yoo ta'e humaa hin qabu. Akkasuma ammallee inni intala tana ufitti maxxansee hamtuutti dalaguudhaaf baaba zinaa banuudhaaf qalbii isii laaffifatee karaa sanii yoo itti kennu taate innillee isii sobuudhaaf ka itti kennu yoo taate innillee haraamatti seena. Kanaafuu karaa maraanuu of haa eegnu. Abbaan kumii tanaa Sheek Abdurrahmaan Shariifi. Gaafiin itti aantu akkana jetti. Osoo umrii heerumaa hin gahin heerumsiisuun ni danda'amaa? Tan jettu yoo taatu. Balballoomni gaafii tanaa. Namni tokko karaa beekumsa ollaatiin na fuudhe. An nama san duratti yookaan duraan hin beeku fuula isaa. Gaafa duraa hayyee humaa jedhee eegasii nama gaarii ta'uu arge. Garuu nikaa biyyatti godhanii jedhanii ani waa takkallee waan hin beeku hin jiru. Ani maaltu narra jiraa? Garuu na fuudhanii jiran, nikaa godhatanii jiran hin beeka. Tan jettu yoo taatu. Deebii gaafii tanaa. Wanni sirra jiru eega gaafa duraa hayyamtee marabbaa hin taana fudhu jechaa hayyamtee jiraatte rakkoon hin jiru. Wanni siif hafte tokkittiin siif hafte maariin kan kee hagamii callaa himachuu malte. Maarii kee si gaafachuu malani waan san adda baafadhu. Ammoo yoo ati hayyamtee eegasii boodallee maarii kan kee sitti himanii ati hayyamtee jiraatte fuuti kee yookaan immoo heerumni kan kee nikaan kan kee numa taati rakkoon hin jiru. Abbaan kumii tanaa Sheek Alii Jimmaati. Sagantaa ta'e tanarraa asumatti dhaabna. Akka hayyama Rabbiitiin sagantaa biraatti walitti deebinutti nagaa fi teeka Rabbiitiin jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.